Ashamaar ka fuune daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa raqqabu jennaa oduu isinitti himna. Yuunivarsiitiin Finfinnee barattoota ogummaa adda addaan barsiisaa ture 6,000 ol har'a eebbisiise. Yuunivarsiitiin Finfinnee barattoota ogummaa adda addaan barsiisaa ture 6,800 ol marsaa 75ffaaf har'a eebbisiiseera. Yuunivarsiitichi barattoota digrii jalqaban, digrii lammaffaa, digrii sadaffaa fi ispeeshaalistiin eebbisiiseera. Yuunivarsiitichi digrii jalqabaatiin barattoota 3,334, digrii lammaffaan 2,859 akkasumas digrii sadaffaan 304, ispeeshaalistii fi gariin ispeeshaalistiin 352 walumaa galatti barattoota 6,849 har'a eebbisiiseera. Pireezidaantiin Itoophiyaa Taayyee Atsiqillaasee hooggantoonni mootummaa keessummoonni kabajaa fi maatiin eebbifamtoota sagantaa eebbichaa irratti argamaniiru. Namoota dhibee maariyyee jaldeessaan qabamanis ta'e shakkamanii yaalaa laaboraatoorii taasisuuf giddugaloonni tursaa 100 ol qophaa'aniiru jedha ministeerichi. Akka Itoophiyaatti giddugaloonni tursaa maariyyee jaldeessaa 100 ol qophaa'ee jedhe Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa. Naannolee hundaa fi bulchiinsota magaalaa 2 keessatti dhibee maariyyee jaldeessaa to'achuuf kan dandeessisu qophiin duraa taasifamu Inistituutiin Fayyaa Itoophiyaatti qindeessaan dhibichaa obbo Miilkiyaas Alaayyuun ibsaniiru ka jedhe Faanaa miidiyaadha. Giddugalli tursaa qophaa'uun dhibicha akka hin babal'anne salphaatti to'achuuf kan dandeessisu ta'uudha kan eeran. Dhimmoota dhibichaa wal qabatan karaa sararoota bilbila bilisaa 8335 fi 952 irratti hawaasni odeeffannoo fi eeruu akka kennuu danda'an dubbataniiru. Egaa dhibeen maariyyee jaldeessaa Itoophiyaatti babal'atee haga ammaatti namoonni 24 irratti dhibichi mul'achuu mirkanaa'eera jedha Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa. Gondaritti guyyaa tokkotti konkolaachiftonni 16 hidhattoota faannoo Amaaraa jechuun of waamaniin ajjeefamuun dhaga'ame. Naannoo Amaaraa Gondar lixaatti haleellaa hidhattoonni konkolaachiftota xaa'oo geejjibsiisaa turan irratti bananiin yoo xiqqaate namoonni 16 ajjeefamuu fi kanneen lakkoofsi isaanii ammaaf adda hin baafamne immoo butamuun isaanii bulchiinsi naannichaa fi waldaan konkolaachiftootaa beeksiseera. Bulchiinsi naannichaa haleellaa ta'e jedhamee raawwatamee fi namoonni ajjeefaman keessaa harki caalaan konkolaachiftota konkolaataa fe'umsaa xaa'oo Jibuutii irraa geejjibanii fi humnoota nageenyaatiin eegamaa turan akka ta'edha kan eere. Karaan kun bakka baay'ee konkolaachiftotaan butaman ajjeechaa fi saamichitti raawwatamudha ka jedhe ammoo waldaan konkolaachiftootaa naannoo Amaaraa humnoonni hidhatan gurmaa'ina olaanaadhaan konkolaachiftota irratti xiyyeeffachaa jiraachuu himeera. Akka waldichi ibsetti haleellaa wiixata darbee kana qofaan lakkoofsi namoota ajjeefamanii 21tti kan siiqu ta'uu fi kaan ammoo ukkaanfamanii fudhatamuu ragaa qabna jechuun beekseera. Lolli Sudaan keessaa gara biyya ollaatti babal'ataa jira jedhameera. Walibdeen jeneraalota Sudaanii gara Baarudaatti cehee lubbuu lammiilee dhibboota hedduu galaafatee kitiloota qeerraa buqqisuu erga eegalee waggaa 2 caalee 3 deemaa jira. Lolli ajajaa ittisaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii fi ajajaa humna addaa biyyattii Jeneraal Mahammad Dagaaloo jidduutti deemaa jiru gara biyya ollaattuu cehee cabarratti baqaqaa dhalcheeraa jedhameera. Kuni ka jedhame kamisa kaleessaa gola nageenya mootummoota gamtoomanii keessattidha. Manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma nageenyaa Koongoo irratti kaleessa taa'ee mari'atee ture. Rippaabilika giddugala Koongoo keessatti mootummoonni gamtooman loltoota nagaa eegan bobbaasee achi keessaa qaba. Ajajaan loltoota sanaa Jeneraal Jean Pierre Lairoksii haala nageenya biyyattii keessaa mana maree sanaaf wayita ibsee lolli Sudaan keessaa gara Rippaabilika giddugala Koongootti akka babal'achaa jiru beeksiseera. Gaaddisa mootummoota gamtooman jalaan nagaa Koongoo eegsisuuf kan ergaman keessaa dhiyeenyuma kana daangaa Sudaan irratti loltuun tokko waraana Sudaaniin akka ajjeefame jeneraalichi himeera. Barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres konkolaattonni waraanaa humna addaa Sudaan illee akkasuma giddugala Rippaabilika Koongoo keessa bakkoota akka Amdaafookii fi Awuk jedhamanitti argamaniiru jechuun ibsaniiru. Kanaaf lolli Sudaan keessaa Rippaabilika giddugala Koongootti babal'achaa jiraachuun biyya ofiifuu wal waraansa keessa jirtu daranuu nagaa dhorkuuf deemaa jira jechuun akeekkachiisaniiru ka jedhe ABC Newsdha. Awustiraaliyaa keessatti gaazexeessituun seeraan alaa hojiirra ari'amte beenyaa 45,000 caalu argatte.
Gaazexeessituun maqaan ishee Antoinette Latov jedhamtu sabaa himaa mootummaa Awustiraaliyaa kan Australian Broadcasting Corporation ABC jedhamu keessaa galaalchituu damee raadiyoo taatee hojjetaa turte. Waan Israa'el Gaazaa keessatti raawwatte ilaalchisee jaarmiyaan mirga namaaf baabsu Human Rights Watch gabaasa baasee ture. Gaafa tokko gabaasa Human Rights Watch sana Instaagiraamii dhuunfaa ishee irratti qoodde. Waan sun korporeeshinichaa fi hooggantoota ishee biratti waan jaallatamneef battalumatti hojii ishee irraa ari'atamtee turte. Ishiin ammoo seeraan ala hojiirraa na hir'isanii hojjechuun dubbicha gara seeraa geessitee mana murtiitti mata irratti bante. Manni murtii dubbicha ilaalaa bahee dhugaa ishee argee fi beenyaan ishiif mala jedhee murteesse. Amma Antoinette Latov beenyaa $45,000 fi 511 korporeeshinichi akka kennuufiif ajajameera akka BBC'n gabaasetti. Dhagaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf jenne kanumaan goolabna turtii gaarii isiniin jenna.